በቀን 3 ራሴን በራሴ አረካ ነበር እና በጣም ከባድ ነው ኡምሪኮ ዳይሙማ ወጋ ቶርበትን fiilmii saal qunnamtii arge amma Araada fiilmii saal qunnamtii ilaalu akkasumas guyyaatti yeroo sadii quba kiyyaan ofii kiyya fedhii keenya of gammachiisa jetti obboleettiin keenya tokko hanga xumura sagantaa keenyatti hordofa egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan qabannee isiniif dhiyaannee shamarree Araada fiilmii saal qunnamtii ilaaluudhaan qabamtee rakkachaa jirtu akkasumas Araada fedhii wal qunnamtii saalaa ofisheen qobasheen ofirraa baasu guyyaatti yeroo sadiif isaa ol kan qabamtee jirtu tokko isiniif dhiyeessaa egaa akkuma saayinsiif teeknooloojiin babal'achaa deemu kana keessatti namoonni itti fayyadama teeknooloojii hin beekne rakkoo fayyaa xiinsammuu akkasumas immoo rakkoo fayyaadhaaf yeroo san saaxilaman argaa jira jechuudha. Egaa sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti kan isiniif dhiyeessinu waa'ee shamarree yaada ishee ifatti namootaaf qoodde kanaati. Yeroo umurii ishee daa'imummaa waggaa 7 dargaggeessi tokko fiilmii saal qunnamtii fidee itti agarsiise yeroo sana jalqabee sammuu ishee keessatti hafee guyyaatti battaluma guddachaa deemtutti fiilmii saal qunnamtii toora marsariitii garaagaraa irraa buustee ilaaluu jalqabdee kana qofa osoo hin taane fiilmiiwwan kanneen hedduusaa fiilmiiwwan jajjaboo ta'an baay'eesaas moobaayilii ishee laaptooppii akkasumas haard diskii irratti fe'achuu jalqabdee guyyaatti fedhiin isheen kin araan isheen fiilmii saal qunnamtiidhaaf qabdu kun dabalaa dhufee guyyaatti fiilmiiwwan kana ilaaltii kana qofa osoo hin taane fiilmii kana qofa ilaaluu osoo hin taane erga ilaaltee boodas immoo fedhii quba isheedhaan qaama saalaa ishee tuttuquudhaan fedhii wal qunnamtii saalaa ofirraa baafti jechuudha. Rakkoon kun rakkoo daraan itti jabaataa dhufee Araada jabaa itti ta'ee akka ishee rakkisaa jiru nuuf hirte jechuudha. Kana qofa miti ergaa fiilmii saal qunnamtii kana ilaaltee booda kan akkuma jalqaba irrattiif kaasuuf yaalee moobaayilii ishee laaptooppiin ishee akkasumas immoo haard diskiin ishee fiilmii saal qunnamtii saalaa jajjaboo jedhamanii guutuudha jechuudha. Kana ilaaltee itti gammaduudhaanis quba ishee qaama saalaa ishee tuttuquudhaan fedhii ofirraa baafti jechuudha. Rakkoo kanaan baay'ee miidhamaa akka jirtu dhokattee yeroo hundumaa akka ilaaltu akkasumas immoo yommuu fira bira deemtu yookiin bakka biraa deemtu araanni kun akka ishee rakkisu dhokattee illee akka ilaaltu asitti nuuf ibsaa jirti jechuudha. Egaa akkuma jalqaba jennee baay'ee miidhamtee akka jirtu saayikooloojikaalii illee akkasumas immoo yaadaan illee baay'ee akka miidhamtee jirtu argina jechuudha. Rakkoon kun maatiin akkasumas immoo namoonni ollaa koo jiraatan nan beekanii isheen ol jettee namaa keessa ilaaltu dhiira wajjin hin baatu nama gaariidha jedhanii yeroo hundaa waa'ee koo dubbatu. Ani immoo ittuna yaaddessaa dhufee araanni kun sammuu kootti ol ba'aa of to'achuu hin danda'u fedhiisa malee rafuu hin danda'u gara fuulduraatti gaafan waa'ee jireenya koo yaadu baay'ee na yaaddessaa. Kan isin dhubu yaada isheen kaaste keessaatii ergaa kana gootee booda ergaa fiilmii kana ilaaltee ofisheen fedhii kana ofirraa baaftee booda miirri gaabbuu miirri of ceepha'uu miirri of jibbuu akka itti dhaga'amu nuuf kaaste jechuudha. Kanaaf dhumarrattis yaada ishee kan isheen ittiin golabdee ani hiriyaa dhiiraa godhachuun barbaada akkasumas heerumuun barbaada maatii horachuun barbaada garuu waan kun jireenya koo gara fuulduraa dhiibbaa waan geessisuu fi hariiroo gaariilee nama kaan wajjin akka nuumne waan na godhee fi namoonni na gargaaruu barbaadan na yaaluu barbaadan yoo qabaate akka na beeksistan jettee yaada ishee ibsiti jechuudha. Egaa anis dhimma kanarratti yaada gabaabaa isiniif keenya maxxumuraatti nu hordofa. Egaa in kabajamtoota hordoftoota keenya har'a kan ilaallu akkuma beekamu yeroo itti miidiyaan hawaasummaa keessumaati marsariitiin garaagaraa babal'achaa dhufe addunyaan gama dijitalaayis ta'aa dhufte kana keessatti namoonni baay'een soorsii infoormeeshinii yookiin immoo wantoota garaagaraas ta'u bilbila isaanii yookiin karaa bilbila isaanii yookiin karaa kompiitara isaanii argachuu danda'u jechuudha. Odeeffannoo gaariis ta'ee akkuma argatanii odeeffannoowwan garaagaraa odeeffannoo gara biraatti namoofan garaagaraas argachuu danda'u jechuudha. Akkuma beekamu viidiyoowwan saal qunnamtii weebsaayitoota yookiin immoo marsariitii garaagaraa akkasumas immoo kallattii garaagaraatti faca'anii jiru. Gama feesbuukiidhaan feesbuukiin illee yeroo baay'ee wantoota akkasii hin adaba yeroo baay'ee koomunitii istaandardi kan jedhamu garuu marsariitonni tokko yookiin immoo weebsaayitoonni tokko irratti wantoonni kun yeroo inni argamu argina jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een namoota hedduudha miliyoona hedduudhaan lakkaa'amanii
fiilmii saal qunnamtii keessumaatii kan weebsaayitii garaagaraatti gadhiifama yeroo isaan daawunlood godhanii yookiin immoo akkasumas immoo yeroo isaatti namarraa dabarfatanii akkasumas immoo yeroo isaatti ilaalan argaa jirra jechuudha. Kun miidhaa akkamii geessisaa akkamitti immoo keessaa ba'uun danda'ama booda gaafa gaa'ela dhaabbata yookiin immoo gaa'ela keessattis ta'uu danda'a yookiin immoo jireenya irrattis ta'uu danda'a sammuu isaa irrattis fayyaa qaama isaa irratti miidhaa yookiin fayyaa qaama ishee irratti miidhaa akkamii geessisaa kan jedhu wal ilaala jechuudha. Egaa qorannoon tokko biyya Xaaliyaan keessatti godhamee ture qorannoowwan godhame kan agarsiisu dargaggoota keessumaa dargaggoota keessaa namoota 100 keessaa namoonni 70 jechuun parsantii 70 salphaa miti. Fiilmii saal qunnamtii kana ilaalu jedha. Yookiin viidiyoo saal qunnamtii kana ilaalu jedha. Hubadhaa. 100 keessaa 70 jechuudha. Kan isin dhibu qorannoo garaagaraa godhamaniiru baay'een isaanii akka mirkaneessatti namoonni fiilmii yookiin immoo viidiyoo saal qunnamtii kan ilaalanii tokkoffaa fedhiin isaan saal qunnamtiidhaaf qaban normaal riilii tarii booda yeroo gaa'ela dhaabbatanis fedhiin isaanii baay'ee irrata jedha. Yookiin namoota kan irra kompeer goone yeroo ilaallu fedhiin isaanii baay'ee irrataadha. Kun immoo dhiibbaa akkamii irraan geessisuu danda'a? Kana duwwaa miti. Kan isin dhibu tarii hiriyaa isaanii yookiin immoo gaa'ela dhaabbatan yookiin immoo abbaa manaa fi haadha manaa keessatti illee fedhii isaanii keessatti ajjeesa qaamni isaanii illee dhiirota keessumaa akka dhiisuu danda'a. Yookiin kan dubartoota illee dubartoonni illee yommuu kana ilaalan fedhii dhabu jechuudha. Maal godhu fedhii isaanii kana kakaasuudhaa fi fiilmii sana yoo ilaalan malee fedhiin isaanii ittiin ka'u jechuudha namoota tokko ifaadha jedhee yaada. Kanaaf fedhii wal qunnamtii saalaa irrannaa immoo akkuma beekamu gaa'ela keessatti rakkoo guddaa uumuu danda'a. Waliigaltee dhabuu, hariiroo dhabuu ta'uu danda'a, wal shakkuu ta'uu danda'a, bakkee faa ilaaluu ta'uu danda'a. Kun jira jechuudha. Ammas qorannoon tokko akka jedhetti fiilmii wal qunnamtii saalaa kakaasu ilaaluun sammuun keenya keessatti akkina haaraa uuma jechuudha. Wanta haaraa uuma. Paatarnii wayii sammuu keenya keessatti uuma jechuudha. Kun immoo amaleeffachuun immoo yookiin immoo yommuu araada namatti taa'uuf immoo humna guddaatti godha deeme jechuudha akkina kanatti. Inni galeera. Kanaaf sammuun keenya irratti dippeend akka ta'u araada jechuudha. Araada taa'aa dhufaa jechuudha. Miidhaa garaagaraa miidhaa hawaasummaa namarraan geessuu danda'a. Even namarraa adda of baasuu danda'a. Even sammuu namaa irratti illee miidhaa guddaa uumuu danda'a jechuudha. Kanaaf miidhaa garaagaraa miidhaa jabaa waan qabuu fi namoonni kana dhaabuu qabu jechuudha. Mee namni tokko akkamitti adda baastu nama araada saal qunnamtii qabu tokko akkamitti adda baastu yookiin immoo tarii yoo qabaatan akkamitti adda baastu. Amaloota armaan gadii yeroo tokko yoo ofirratti argite amala kanaan qabamteetti jechuu danda'a. Namoonni akkasii yeroo baay'ee yeroo namni hin jirre yookiin yeroo qofaa ta'anitti yeroo namni rafu yeroo namni hin jirre yookiin immoo yeroo namni rafu halkanii kompiitara jala yookiin televezyiinii jala riccicanii taa'uu filatu jechuudha. Nama erga raffisanii booda dhoksaatti ilaalu waayinaan namoonni akkasii jechuudha. Inni kan biraa namoonni akkasii kutaa maatiin yookiin namni bakka sana hin jirretti kutaa cufatee ta'a yeroo baay'ee bakka namni tokko hin jirretti bakka maatiin hin jirretti tarii natti dhufuu danda'a qollofatee ta'a namoonni akkasii amala akkasii fa'aa qabu jechuudha. Kana qofa miti liqii garaagaraa fakkeenyaaf teeleerras ta'uu danda'a birrii isaa qisaasessuus ta'uu danda'a wanta kanatti wantoota garaagaraa irratti birrii isaas qisaasessuu danda'a namni akkasii jechuudha. Kana qofa osoo hin taane namni akkasii kuni utuu inni intarneetii irra jiru yoo akka isaa ta'ee namni kan biraan dhufe fakkeenyaaf utuu ilaalaa jiru namni kan biraa yoo dafee iskiriinii isaa jijjiirraa yookiin immoo cufaa jechuudha. Namni akkasii yookiin hinnaa naasuu guddaa keessa gala jechuudha hin birrata jechuudha. Wantoota akkasii tarii namoota baay'eetti arguu dandeessu ofii keessanitti arguu dandeessu jechuudha baay'een keessaa. Namni akkasii yeroo wal qunnamtii saalaa raawwatamutti hin argamu yookiin immoo qalbiin isaa hin jiru. Fakkeenyaaf amma yeroo sanatti qalbiin isaa ni hatama yeroo laalu sana yaadaan miirri isaa guutummaan isarra waan jiruufi baay'ee yaadaan bada qalbiidhaan badaa deema jechuudha. Namni akkasii hidhata gaa'ela irraa miiraan fagoodha yeroo baay'ee gaa'ela uumuun barbaadu fedhii waan barbaachisu irratti argata waan ta'eef ilaalcha inni dubartootaaf qabu jijjiiramaa deema yookiin immoo fedhiin isaa garmaleessa waan dabaluu danda'a jechuudha yookiin ilaalcha inni dubartootaaf qabus gadi bu'aas deemuu danda'a yookiin ol ka'aa deemus ta'uu danda'a jechuudha. Kana yeroo jennutti namni akkasii carraan gaa'ela keessa seenuudhaaf qabu gadi bu'aadha namoota kan irraa mul'ata jechuudha. Namni akkasii amala doorsisaa fi jijjiirama tasaa turratti mul'ata tarii jijjiiramoonni garaagaraa jijjiiramni tasaa araada fakkeenyaaf amma araada kana yommuu dhaban tarii intarneetni yeroo baddu ta'uu danda'a araada kana hin qabame innaan namni suni
keessaa boon baay'ee tulfaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkamitti irraa adda ba'uu danda'ama kan jiru tokkoffaa rakkoon kun jiraachuu isaatti amanuu qabda. Tarii araada kana qabuu dandeessa. Rakkoon kun akka jiru jalqaba rakkoo kana akka qabdu itti amantee fudhachuu qabda. Atis isheenis jechuudha. Kan biraa immoo gargaarsa nama biraa barbaaduun gaarii. Namoota kaan wajjin mariisisuun fakkeenyaaf kun immoo michuu yookiin immoo maatii keessaas yoo ta'e nama baay'ee dhiyaatu tokko mariisisuu qabda. Akkasiin qabamee akkamitti akka keessaa ba'uu danda'u yookiin immoo namni kanaan dura qabamee keessaa ba'eeru jira taanaanis immoo nama sana wajjin immoo hariiroo gochuun yookiin marii gochuunis gaariidha jechuudha. Kan biraa saalqunnamtii yeroo tokko takka hidhata gaala wajjin qofa raawwachuun gaariidha yookiin immoo kana qofa fakkeenyaaf namoonni tokko even akkuma isinitti hime araada kana ilaalanii fedhiin garmalee yommuu itti koo namoonni fedhii ofirraa baasuu yookiin immoo of gammachiisuu danda'u. Kana immoo maal akka ta'e viidiyoo keenya yeroo darbee keessatti bal'inaan kaasee ibseera. Miidhaan namarraan ga'uu danda'u jechuudha. Sagantaa bashannanaa fakkeenyaaf bakka dura amaleeffatame yeroo akkasii sagantaa bashannanaa fa'aa qabaachuun gaariidha. Araada kanaan qabamtee taanan jechuudha. Kanaaf namni kun immoo akka wallaanamuuf araada kanaan qabamtanitti yoo ta'e yookiin immoo riyyaan keessanis ta'uu danda'a akka inni wallaanamuuf yookiin immoo akka inni yaalamuuf gargaaruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif yaaliin gorsonni garaagaraa gorsi fayyaa xiinsammuu kennamu jira waan ta'eef nama akkasii gargaaruunii fi barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf bu'uura immoo ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf bu'uurri wanta kanaa immoo kallattii biraa yoo ilaalle yeroo ijoollummaa fakkeenyaaf amma keessumaa tiineejii irratti walqunnamtii saalaa hedduu baay'isuurraan kan ka'e yeroo fedhiin sun isinitti dhufu yookiin immoo miirri suni namoonni akkasii fiilmii ilaaluudhaan fedhii isaanii ofirraa baasu filatu jechuudha. Tarii bu'uurri isaa kana ta'uu danda'a waan ta'eef rakkoo kana gadi fageenyaan qorachuu akkasumas immoo ilaaluun gaarii jechuudha. Kanaaf control gochuun yookiin immoo of to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo hundumaa tokkoffaa yeroo qisaasessaa yeroo keessan isin jalaa qisaasessaa hojii garaa garaatti akka isin xiyyeeffataniin hojjenne isin godha. Ofitti amanummaa isin dhabsiisa. Akkuma jalqaba jenneef immoo fedhii saalqunnamtii namaallee gadi buusa. Even qabeenyallee qisaasessuu danda'a isin jedhe isinitti meera. Even sammuu keenya irratti illee dhiibbaa guddaa uumuu danda'a jechuudha. Akkina haaraa yookiin immoo paaternii haaraa sammuu namaa keessatti araada jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf amma akkuma namni buna araada qabu tokko maal ta'a mataa dhukkubaa qaamni isaa hojii hojjechuu hin danda'u jechuudha. Akkuma kanatti araada namatti ta'uu danda'a kunillee sammuun akka paaternii haaraatti akkina haaraatti galmeessee waan ka'uuf dhiibbaa kana namarraan ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoota amma isinitti himne kanneen raawwachuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraa immoo intarneetii irratti haalaa fi yeroo tokko daangessuu danda'u qabdu namoonni kan hambisuudhaa fi akkuma isinitti hime wantoota fayyadaman keessaa tokko yeroo hundumaa yookiin immoo yeroo keessan daangessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota kanaaf sin kakaasan yookiin immoo yeroo tokko weebsaayitoonni garaagaraa wantoonni kanaaf sin kakaasan yoo jiraatan isaanii kompiitara keessa irra balleessuu yookiin immoo haquudha jechuudha. Weebsaayitii garaagaraa namoonni ilaalan jiraachuu danda'u waan ta'eef. Kanaaf kan hundumaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo hundumaa immoo si'aa ta'uu qabdu yeroo dheeraadhaaf qofaa kee teessee hin turre. Fakkeenya yeroo dheeraa qofaa taa'aa turuun yookiin immoo akkasumas immoo yeroo dheeraadhaaf qofaa kee yommuu taa'aa turtutti hojii malee rakkoo kanaaf saaxilamuu dandeessa. Hojii garaagaraa akka roofadhu sammuu kee waan garaagaraatti biizii gochuudhaaf yaali. Bifa kanaan keessaa bahuu hin danda'amu. Gabaabumatti miidhaan inni qabu maal akka ta'e akkamitti irraa dhorkuun akka danda'amu amala akkamii kan namarratti agarsiisu muraasaan isiniif kaa'uuf yaaleera. Gara fuulduraatti immoo bal'inaan kan ibsinee waliin ilaallu ta'a. Rakkoon akkasii dhiibbaa guddaa fayyaa keenya irraan akkasumas immoo haala hojii keenya irraan ta'ee haala gaa'ela keenya irraan ga'uu danda'a waan ta'eef namoonni kana gootan irraa qusadha. Kan isin dhibu namoota araada kanaan qabamtu namoota hedduun quunnameera waan ta'eef kana isiniif ibsuuf yaalee ulfaadhaa isinii jenna kabaja argadhaa sheer godha namoota biraan naaf ka'a galatoomaa.